akka ilaalcha namoota amantii hedduutti maddi dhala ilma namaa hundi Adamii fi Hawwaa irraa argame jedhama. Garuu yeroo dheeraa booda cubbuun baay'annaan Rabbiin bishaan lafa hunda wal gahee itti gadi dhiisee Nuh yookaan Nuhuu fi maatii isaa malee waan lafarra jiran hunda dhaba godhe. Ilmaan Nuh kan maatii isaa wajjin lafarratti hafan keessaa Kaam yookaan Kuush, Seemii fi Yaafet jedhamuun beekamu. Ilmaan Nuh sadeen keessaa Kuush sanyii Oromoo kan horeedha. Kaam yookaan Kuush Eeshaarraas ce'ee ardii Kuush qabate. Kunis bara 2787 akka lakkoofsa Firaa'oonaa bara 2713 dhaloota Kiristoosii dura jedhamuun beekama. Kaam lafa Kuush waggaa 78 erga bulchee booda biyya Sooriyaa qabadha jechuun Eeshiyaatti deebi'uun ilmaan Seemii wajjin waraana adeemsisee irratti du'e. Ilmaan Kuush garuu nama Kuuk jedhamu durataa filatanii lafa Itoophiyaa yookiin Kuush dhaalanii jireenya isaanii itti fufan. Kaamni baha Afrikaa kun Itoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin ogaa qoqqoodaman afaan adda addaa loogaa fi adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahoon tokko. Amma kun uummata Kuushotaati. Itti baay'eetti qoqqoodame. Sanyii Kuush keessaa sulula Abbaa irraa kan jalqabaaf gara baddaa baha Afrikaatti ol ba'an keessaa Agaw, Beenjaa, Saahoo, Oromoo, Daamoot, Gaafaat, Qimant warra gurraacha Naayilootikii turan. Uummanni Kuush maqaa Itoophiyaa jedhamuun waamama. Itoophiyaa jechuun afaan Giriikiin biyya uummata fuula gubataa yookaan gurraacha jechuudha. Oromoon akka kuushummaa isaatti Itoophiyaa dabalatee naannoo kaaba baha Afrikaa kan waggaa 800 dura irraa kaasee qobatee jiraateedha. Sabni uummanni Kuush maqaa Itoophiyaa jedhamuun waamama. Itoophiyaa jechuun afaan Giriikiin biyya uummata fuula gubataa yookaan gurraacha jechuudha. Oromoon akka kuushummaa isaatti Itoophiyaa dabalatee naannoo kaaba baha Afrikaa kan waggaa 800 dura irraa kaasee qobatee jiraateedha. Sabni Kuush jiddugala Itoophiyaa dhaloota Kiristoosii dura bara 3500 hanga bara 1000tti qabatanii jiraataa turan. Habashoonni gara baha Afrikaan kan dhufan bara 500tti dhaloota Kiristoosii dura kaasee hanga bara 100 dhaloota Kiristoosii booda ta'uun ni beekama. Uummanni Oromoo baay'inaan gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa keessa jiraataa turedha. Lafti Oromootaa jiituu, badhaatuu, bal'oo fi gabbattuudha. Biyyi Oromoo Oromiyaa yoo ta'u afaan isaanii ammoo afaan Oromoo jedhamee beekama. Moggaafamni Oromiyaa jedhamu namoota Awurooppaa kan biyya keenyaa sababa adda addaatiin dhufan seenaa barreessan keessaa Lewis Craft namni jedhamu maqaa biyya Oromootaa Ormaaniyaa jennee haa waamnu jedhee akeekee waan tureef sochiin bilisummaa, walqixxummaa fi sabboonummaa Oromoon akka guddataa fi cimaa dhufeen biyya Oromoo Oromiyaa jedhee akka waamu taasifame. Biyyi Oromoo bara 1830 fi bara 1840tti Awurooppaanota biratti Ormaaniyaa jedhameeti beekama. Kaartaan biyya Oromootaa mul'isu Ormaaniyaa jedhamee akka waamamu barruuleen The Journal of Geographical Society November 23 1843 years jedhamu irratti maxxanfame kan bahe ni argama. Dr. Beek bara 1847 biyya Oromootaa Ormaaniyaa akka jedhamee fi uummanni Ormaa yookaan Oromoo akka jedhamee waamamu barreeffameeti jira. Barruuleen mata duree The Social History of Races mata duree jedhamuun maxxanfamee fi The Soil of Ormaaniyaa General Rich jedhee maqaan biyya Oromoo Oromiyaa ta'uun ragaa baheeti jira. Afaan Oromoo afaan Kuush keessaa isa tokkodha. Qorattoonni afaanii afaanota Kuush bakka gurguddoo afuritti qooduun kaaniiti jiru. Tokkoffaa Kuush kaabaa afaan Benjaa fi afaan Kunamaa yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo Kuush jiddugala afaan Agaw, inni sadaffaan ammoo Kuush kibbaa afaan Taanzaaniyaa keessatti dubbatamu, inni afuraffaan Kuush bahaa deebi'anii bakka afuritti qoodamaniiti jiru. Kuush bahaa kunniin illee kaabaan afaan Affaarii fi Saahoo, kibba bahaan afaan Sumaalee, Rendilee fi Baayisaa, jiddugaleessaan afaan Oromoo, Konsoo, Gidoollee, Gaatoo, Arbooraa, Gaamota, Galba, Tsameeyyii fi Magdadoodha. Baddaan ammoo afaan Sidaamaa, Hadiyaa, Burjii, Gedoo, Alaabaa, Kambaataa, Xambaarroo, Qambeenaa fi Marqoo jedhamuun beekamu. Garuu afaan Kuush ilaalchisee kallattii isaan Oromoo akka Kuush bahaa fi kibbatti kaayan kun yaada qorannoo cimaan deeggarame hin fakkaatu. Maaliif yoo jenne sabni Oromoo biyya Itoophiyaa maraadhiisii biyyoota akka Nuubiyaa yookaan Suudaan, Eertiraa fi Keeniyaa bira darbee uummata jiraatuu fi uummata gammoojjii qofa osoo hin taane irra caalaan biyya baddaa keessa kan jiraatan waan ta'eef yaada qorannoo cimaan deeggarame miti nama jechisiisa. Qorannoo kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa keessatti Oromoon akka kuushummaa isaatti waggoota 800 durarraa eegalee dhaloota biyya kanaati. Uummanni Kuush durii kun yeroo ammaa Itoophiyaa qofatti afaanota 23 ol kan uummanni adda addaa dubbataa jiru qoodameeti jira. Isaanis afaan Oromoo, Sidaama, Burjii, Affaar, Sumaalee, Kambaataa, Gedoo, Saahoo, Konsoo, Hamantaagii, Hawingii, Qimantii, Hadiyaa, Bareeritti, Busee, Irbooraa, Dasseenecha, Gawwiidii, Goobeez, Baay'isoo, Gedeon lafaa akka ta'an seenaan ni dubbata. Hiddi sanyii Kuush yeroo ammaa Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa, Taanzaaniyaa, Sumaalee, Suudaan, Keeniyaa fi kan kana fakkaatan keessatti jiraataa jiru jechuun ibsama.
afaanota Oromoota irratti namoota alaa kan qorannoo gaggeessan keessaa namoota Awurooppaa kan ta'an keessaa bara 1833 namni Tuusheek jedhamu bara 1840 namni Fuut jedhamuu fi namoonni biroo baay'een qormaata afaan Oromoo irratti adeemsisanii jiru. Misaayinoonni Kaatolikii kan naannoo Dirree Dhawaa turan afaan Oromootiin kitaaba hiika jechoota afaan Oromoo barreessaniitii jiru. Barreessitoonni afaan Arabaa baay'een waa'ee seenaa Oromoo fi Oromiyaa hedduu barreessaniitii jiru. Akka qorannoon biyyoota seenaa fi akka kitaabonni seenaa hedduu irratti ibsametti jechi Itoophiyaa jedhu jecha Giriikonni Itoophiyaa jedhanii waaman irraa kan madde yoo ta'u hiikni isaas biyya namoota fuulli isaanii gurraacha yookiin gubataa jechuudha. Giriikonni biyya Misrii dhaloota Kiristoosii dura bara 332 hanga bara 30 wayita bulchanitti biyyoota kibba Misrii irratti argaman hundaan Itoophiyaa jedhanii akka waaman barreeffama adda addaa irratti hubachuun ni danda'ama. Yeroo sanatti kibba biyya Misrii kan jiraatan saba Kuush yoo ta'u sabni Oromollee saba Kuush kanarraa akka fottoqee fi damee Kuush akka ta'e irratti walii galameetii jira. Kuushiin ammoo lafa kaaba baha Afrikaa keessa yeroo dheeraaf kan jiraataa turan ta'uu ibsameetii jira. Kanaaf maqaan Itoophiyaa jedhamu kun irra caalaan kan inni bakka bu'u saba Kuush ta'uu ifa galaadha. Kanarraa yookaan Kuushota keessaa ammallee sabni Oromoo akka uummata bal'aa fi ardii bal'oo qabatee tilmaamuun nama hin rakkisu. Garuu amantiin kiristaanaa bara 333 yeroo biyya kana seenetti maqaa kana mootiin Aksum Izaanaan barreeffama dhagaa irratti boccisiisee mootii Itoophiyaa jedhee akka of waamee fi biyya Itoophiyaa amma jedhamtu tanallee maqaa kanaan waamamuu akka jalqabde kitaabilee barreeffaman tokko tokko irraa hubatamuun ni danda'ama. Haa ta'u malee gatiin kitaabitootaa fi warri amantii kiristaanaa fudhatan uummata amantii isaanii kan hin hordofnee fi hin fudhanne irratti maqaan kun akka hin ilaalletti sadarkaa adda addaatiin bifa adda addaatiin barreessaniitii jiru. Asirratti uummanni Oromoo gariin amantaa kiristaanaa kan hordofuu fi gariin amantii musliimaa kan hordofan yoo ta'u kanaafan ammoo sirna gadaa isa durii waaqeffata osoo gadiin dhiisin itti bulaa jiran ta'uun yaadatamuu qaba. Haaluma kanaan namoonni kitaabitoota Oromoota amantii isaaniitiin makamanii qofa Itoophiyaa jechuun Oromoota amantii Islaamaa hordofanii fi Oromoota waaqeffatatti bulan akka lammii biyya kanaa hin taanetti barreessaniitii jiru. Hayyoonni seenaa garuu dura Oromoota martinuu waaqeffataa akka turan aadaa bu'uuraa kan sirna gadaatiin waggaa 8 nama isaanii bulchuu kan filatanii fi uummata irra caalaan sirna dimokiraatawaa ta'e bulaa ta'uu isaanii ragaa bahan. Kana malee Oromoonni nyaapha yookaan alagaa akka fira foonitti kan firoonfatuu fi uummata kabajaa fi jaalala nama hundaaf qabu ta'uu barreessaniitii jiru. Akkasumas qubsummaa fi bal'ina Oromoota kaabaa irraa gara kibbatti akka ta'e ragaan barreessitoota hedduun barraa'ee ibseetii jira. Kunillee kan ibsu Oromoota akka Oromummaa isaatti Kuushota kana irraa afaanii fi aadaa isaa qabatee fottoqee kaaba irraa gara kibbatti sochii adeemsise jechuudhaan ni hima. Boodallee dhiibbaa adda addaa irraa kan ka'e aadaa alagaa mormaniin gara kibbatti gadi dhiibamaa akka dhufan hayyoonni ni himu. The Wonderful Ethiopians of the Ancient Cushitic Empire kitaabni jedhamu kan dubartii Dursilaa Dunjee Houston jedhamtuun barreeffame dhimmoota Kushiin wal qabatu waan baay'ee kan of keessatti qabu ta'ullee yaada muraasa gabaabsinee akkanatti isinii qopheessineeti jira. Waan isaanummaan uf faarsan malee qorannoon addunyaa isaan hin faarsine. Oromoon safuu qaba. Demokraasiin akka gadaa addunyaa gubbaatti hin dhalanne. Kanaaf guddaadha. Seera kanaan guddaadha. Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddaati jechuun seera kana. Oromoon duraan uummata guddaadha, ammas uummata guddaadha, gara duraas uummata guddaadha. Sanyii ilmaan nuu sadiin keessaa ilmaan Kaam yookaan Kuush bifti isaanii gurraacha isaanillee haala adda ta'een uummata addunyaatiif burqaa qaroominaa fi beekumsa dabarsanii kennuun kan danda'an ta'uu Dursilaa Dunjee ibsaniitii jiru. Biyyoota Misraa hanga Hindii, Suudaanii hanga Itoophiyaa, Eeshiyaa hanga Ispeenii, Ameerikaa kaabaatii hanga Ameerikaa kibbaa, Noorwee hanga Raashiyaa keessatti hanbaawwan arkoolojii kan lafa keessaa qoratamanii argaman beekumsa Kuushotaa fi wanti isaan addunyaaf gumaachan ragaa guddaa fi seena qabeessa ta'uu isaa ni hubachiisa. Itoophiyaanonni sanyii Kuush ta'an hawaasa ardii tanaatiif hundee fi burqaa beekumsa akka ta'an kitaaba Dursilaa Dunjee barreessan keessatti ibsameetii jira. Ardii addunyaa tana irratti baay'ee kan dinqisiifamu kan akka jaarmiyaa yookiin instituushinii seeraa fi aadaa kan gumaachan Kuush ta'uun kitaabichi nu hubachiisa. Ragaawwan adda addaa kan biyya Misrii irraa argaman wayita sakatta'aman bu'uura saayinsii fi ogummaa harkaa kan Misrii keessatti argamu uummata Kuush Itoophiyaa kan hojjetame akka ta'e qorannoon kan irra gaame ta'uu Dursilaa Dunjee ibsaniitii jiru. Kuushonni hojii waldaa yookaan kooppaaraatiivii irratti baay'ee akka xiyyeeffatanii fi seenaa dimokiraasii dhugaa akka raawwataa turan akkanuma gamoowwan ijaaruu fi haroo gurguddoo qotanii akka itti fayyadamaa turan kitaabni kun barreeffama wabii gochuun ifa godheetii jira. Akka adde Dursilaa Dunjee ibsanitti hayyuun seenaa Eliyoot Smith jedhamu akka qoratetti aadaa fi qaroomina uummata Kuush Itoophiyaa gara hawaasa addunyaa darbuu kan jalqabe bara 1500 hanga bara 1000 dhaloota Kiristoos dura akka ta'e addeesseetii jira. Kitaaba adde Dursilaa Dunjee kana keessatti akka ibsametti qubsummaan Kuushotaa Itoophiyaa lafa Abbaay Adii fi Abisiiniyaa irraa ka'ee hanga Misritti lafa jiru irraa ta'uu fi lafti kunillee Bildul Suudaan yookaan lafa namoota gurraachaa akka jedhamu addeessaniitii jiru. Siidaan Piraamidii, Siidaan Abu Simbal, Siidaan Meerooyi fi Siidaan Kaayiroo bira jiran hundi kan ijaaraman Kuushota Itoophiyaatiin ta'uu fi fakkiiwwan namootaa kan siidaa
fi goda folqa keessatti hojjetaman hundi fuula nama gurraachaa kan fakkaatu funyaanii fi mormii isaanii ammoo gabaabaa kan kuushota Itoophiyaa fakkaatan ta'uu isaanii adde Dursilaa Dunjeen qorannoo isaanii keessatti ibsuudhaan kunillee beekumsa ijaarsaatii fi qoromina uummanni kuush Itoophiyaa yeroo sanitti qaban kan mul'isu ta'uu hubachiisaniitii jiru. Wayita Firaa'oon biyya Misrii bulchuu eegale bara 2004 dhaloota Kiristoos dura ture. Mana amantii Firaa'oon kana keessatti hanbaawwan argaman tokko tokko kan uummata Nuubiyaa ta'uu fi Nuubiyaan illee kuushota akka ta'an ni beekama. Mootonni Misrii kan Firaa'oon jedhaman hundi Laatinis hidda dhaloota sanyii isaanii kuush ta'uu mirkanaa'eetii jira. Kitaaba Dursilaa Dunjee kana keessatti ragaawwan ibsaman hundi kan ifa taasisan uummanni kuush kan biyya Itoophiyaa, Keeniyaa, Suudaanii, Somaaliyaa, Taanzaaniyaa, Jibuutii, Eertiraa fi kan kana fakkaatan keessatti amma jiraatan hundi uummata kaabarraa gara bahaa fi kibbatti socho'an yoo ta'u Oromoon illee akkanuma kuushummaa isaaniitiin bara dheeraa dura biyyoota kaabaa kan akka Misrii fi Suudaan irraa ka'ee kaaba baha Afrikaatti akka tamsa'e kitaabni seenaa irraa odeeffanne kun ni hima. Kunillee kuushonni kaabaa irraa gara kibbaa fi baha diriiree kan qubate ta'uu dhugoomsa jechuun hayyuun qorannoo seenaa Maartin de Saalvaayik addeessaniitii jiru. Mootiin kuush Nuubiyaa guddicha Piyoo kan jedhamu yeroo Misriin bulchuu jalqabe mallattoo mootota duraanii dhiisee haala haarawaan mallattoo mataa jawwee lama qabu adda isaa irratti hidhachuu eegale. Kunillee mallattoo taayitaa hooggansaa kan Oromoonni kallacha jedhanii mataa irratti hidhatan kan wal fakkaatudha. Haaluma wal fakkaatuun mallattoo mataa jawwee lamaan kan moototni Misrii kan kuushi ta'an yookaan Firaa'oonota gurraacha jedhaman mataa isaanii irratti hidhaa turaniitii jiru. Kana wanti godhaniif taayitaa gara lamaa kuushii fi Misrii kan qaban ta'uu ibsuuf jedhama. Magaalaan guddittii teessoo mootummaa kuush Naapataa tan jedhamtu dhaloota Kiristoos dura waggaa 590tti barbadooftee turte. Kanaan booda dhiibbaa mootummaa Misrii jalaa fagaachuuf jecha mootichi kuush Arkamaanii kan jedhamu dhaloota Kiristoos dura waggaa 275tti magaalaa teessoo mootummaa kuush gara kibbaa qarqara laga Abbaayitti hundeesse jedhama. Qorataan seenaa Toomaas Giraafiks jedhamu bara 1927 kitaaba maxxanse keessatti akka ibsetti hundeeffamni mootummoota Firaa'oonota gurraacha dhaloota Kiristoos dura waggaa 350 ta'a jechuun ibsa. Itti dabalee akka jedhetti hidhaa dhaloota Firaa'oonaa gurraacha isa sanyii mootummaa 12 kan hundeessan karaa kaaba irraa ka'uun qarqara laga Abbaayii hordofuun Misrii kan weeraran sanyii uummata kuushota Misrii durii kan ta'an Oromoota jedhee hima. Barreessitoonni akka Kiristoofer Ehert uummanni kuush naannoo bahaa fi kaaba baha Afrikaa kanatti seenaa jireenya waggoota 800 ol qaba jechuun yoo ibsan barreessitoonni biroo ammoo waggaa 15,000 ol akka ta'e addeessaniitii jiru. Dr. Lipeessoo Jidileeboo namni jedhamu ammoo waggoota 15 dura Itoophiyaatti uummanni kuush kan amma jiran horii horsiisuu fi qonnaan jiraachaa akka turan barreessaniitii jiru. Haa ta'u malee namni kun Oromoon biyya kana keessa duriirraa kaasee akka qubate wanti ibsan hin jiru. Garuu keessa darbanii Oromoonni waggoota 100 keessatti biyya tana waliin ga'e jechuun himu. Sabi kuushii naannaa North East Africaadha. Isa keessa waggaa dheeraa gara sulula Abbayyaa kana qabatee gara Sudaan kana immoo Nuubiyaa kana qabatee as keessa tamsa'ee jiraachaa akka ture seenaan sirriitti mirkaneessa. Fakkeenyaaf The Civilization of Africa kan jedhu barreeffamni kuni Professor Hirat kan jedhamuun barreeffame waa'ee kuush sirriitti odeessa. Sabi kuush kuni eessaa dhufee eessa jiraachaa ture maal hojjechaa ture kan jedhu bara dheeraadhaaf kuush addana keessa jiraachaa turuusaa mirkaneesseera. Barreeffamni gara biraan kan Afrikaa irratti barreeffame J.D. Fage kan jedhamu qorataan biyya Ingilizii tokko sirriitti barreesseera waa'ee sabaaf sablammoota naannaa kana jiranii keessatti garuu sabi kuush saba bal'aadhaa fi saba hundee qabeessa naannaa kana hanturedha. Akka nafti yeroo quubsummaa Oromoo gadi xinneessanii seenaa kaleessa odeeffamu qofa barreessan dhugaan jiru garuu baay'ee kanaan faallaadha. Ardiin Afrikaa keessumattuu bahaa fi kaaba baha Afrikaa naannoo ilmi namaa dursee itti argame Itoophiyaa dabalatee kaaba baha Afrikaa kanatti abbaan biyyaa duraa fi durdur uummata kuush akka ta'e ni hima. Kuush jechuun illee Itoophiyaa jechuudha. Dameen yookiin maatiiwwan kuush keessaa immoo sabni Oromoo bal'aa fi isa guddaa tokkodha. Kanaafuu Oromoo jechuun kuush jechuudha. Naannoo quubsummaa fi kallattii sochii Oromoo keessatti akkuma kuushummaa isaatti dura gara kaabaa kan ture yoo ta'u kuush irraa laatee kaaba irraa kara kibbatti socho'uu isaatti baay'ee dursa. Sochiin kibbaa irraa yookiin madda walaabuu irraa ka'ee jedhu garuu isa yeroo kaluuti. Sochiin madda walaabuu kun bara haaromsa gadaa 1450 booda kan taasifame yoo ta'u haaromsi kun walitti bu'insa amantii kiristaanaa fi islaamaa jidduutti gaggeeffameen hubaatii irra gaheen maatiin gadaan bulu barsiisuuf akka ta'e ni himama. Oromoota kaabarraa gara kibbatti socho'aniitu dursa malee kibbarraa yookaan madda walaabuurraa gara kibbaa socho'an kan dura aanu miti jechuun seenaan barreeffame ni hima. Oromummaa fi kuushummaa isaaniitiin Itoophiyaa dabalatee kaaba baha Afrikaatti
abbaa biyyaa dhalataa fi jiraataa duraaniiti. Sochii qubsummaa Oromoo durdur akka kushummaa isatti kaaba baha Afrikaa fi kaaba Itoophiyaa irraa gara kibba lixaa fi bahaatti kan socho'e ta'uun kitaaba qoranne keessatti ifa ta'etii jira. Namni biyya Poorchugaal kan Firaansiik Alvareez jedhamu biyya Itoophiyaa yeroo daawwate Oromoonni kaabaa biyya hanga galaana bahara diimaa qobatanii jiraataa akka turan ibseetii jira. Yeroo sanatti bulchaan biyya isaanii namni Doorii jedhamu akka turee fi inni erga du'ee booda ammoo ilmi isaa kan Bulaa jedhamu dhaalee akka bulchaa ture barreessaniitii jiru. Richard Greenfield kitaaba isaa Itoophiyaa A New Political History keessatti uummanni Oromoo bara mootii Amada Tsiyoon bara 1314 hanga bara 1344 Shawaa akka jiraatan ibseetii jira. Walumaa galatti maddi Oromoo bara askaluu kana yaanni jedhuu fi Afrikaa ala dhufe yaanni jedhu ragaa tokkollee kan hin qabne akka ta'ee fi afoola dhugaa irratti hundaa'enis ta'e ragaa barreeffamaan kan hin qabne yaada kijibdootaa fi yaada hin fudhatamne akka ta'e asumaan ibsuu barbaanna. Haaluma kanaan hayyuu seenaa Iheerti jedhamu sabni Oromoo jiddugala baddaa Itoophiyaa keessa dhaloota Kiristoosii dura bara 350 jalqabee qobatee akka jiraate barreesseetii jira. Barreessaan seenaa Greenfield jedhamu ammoo uummanni Oromoo jaarraa 10ffaa keessa naannoo Shawaa akka ture ibseetii jira. Itti dabaluudhaan jaarraa 14ffaa keessa Oromoonni naannoo Haroo Xaanaatti tasgabbiidhaan akka jiraataa turanis ni ibsa. Hayyuun seenaa Paankiurist jedhamu ammoo dhaloota Kiristoosii dura Oromoon raayyaa kaaba Itoophiyaa keessa akka jiraate ifatti barreeffama isaa keessatti mul'iseetii jira. Hayyuun seenaa kan Piraawutii fi Riseenfield jedhamu kitaaba Historical Dictionary of Ethiopia jedhamu keessatti akkanuma hayyuu seenaa kan ta'e Baatsaay kan jedhamu kitaaba The Abyssinian Difficult jedhee kitaaba keessatti Oromoon uummata hangafaa fi hunda dura baha Afrikaa kan jiraataa ture ta'uu kitaaba isaa keessatti ifoomseetii jira. Qorattoonni seenaa fi Hiddilaatinis Craft jedhamu bara 1842 fi Foot kan jedhamu bara 1913 naannoo uummanni Oromoo keessa jiraatan naannoonni kitaaba barreessan keessatti Oromoota baha Afrikaa keessatti uummata hunda caalaa lafa bal'aa irraa abbummaan qobatan jiraataa turan ta'uu mirkaneesseetii jira. Hayyuun seenaa Alamaayyoo Haayilee mootota Aksum keessa mootonni akka Fitzee Fantaallee Atsee Cilaaloo jedhaman dhaloota Kiristoosii dura bara 320 hanga bara 260 biyya bulchaa turuu isaanii ibsaniitii jiru. Mootiin dubartii Cilaaloo jedhamtu Nuubiyaa bulchaa akka turtes ibsaniitii jiru. Kunis Oromoon jiraataa durii ta'uu wajjin abbaan olaanaa akka ta'e kan mul'isudha. Mootota Aksum keessaa dhaloota Kiristoos dura bara 220 keessa mootii beekamaa tokko ture. Afaan Oromootiin kan beekamu jechuudha. Maqaa kabajaa mootii Fantaallee jedhama. Aksum nugusatu keessa jechuudha. Itti aansee immoo mootii ilmi isaa Cilaaloo jedhama. Cilaaloo, mootii Cilaaloo. Kun literature isaanii keessaa kan dhufe Kiyyaamuti. Kitaabota isaanii kan naannoo Jabal Owwaa fi Jabal Guraaraatti argame jechuun Suudaanii keessa literature keessa kan turedha. Ndaa'um mootiin Fantaalleen kun Sudaan irratti indaqeewwan jiran keessaa takka Aanolee jedheeti ishii moggaase. Sudaan irratti muude. Maadaaf Sudaanii fi wannoon dur waliin tiraataa turte Aksum bal'aa waan turteef biyyi Itoophiyaatuun yeroo sanatti jechuudha. Aanoleen achitti muudamte. Maqaa kabajaa ture jechuudha. Qubsummaa Oromoo ilaalchisee Oromoonni Sikoomandoo ammoo bara dheeraa dura bareedduu kurkurtuu akka turan hayyoonni seenaa ibsaniitii jiru. Barri dheeraa kun yooma akka ta'e wanti ibsu jiraachuu baatullee Oromoonni Arsii abbootii isaanii duubatti hanga abbaa 40tti laakkaa'uu danda'aniitii jiru. Yeroo isaa beekuun yoo barbaachise umrii nama tokko waggaa 25 jennee yoo herreegne 40 baay'isuu 25 hanga waggaa 1000 yoo ta'u
bara baranaa irraa waggaa kumaa yoo hirrifne bara 1114 ni arganna. Kana jechuun sikkoomandoo abbootii isaanii kan bara 1114 irraa kaasanii kanaan gaardhaa addunyaa tanarra jiraatan maqaa dhahuun laakka'uu ni dandeenya jechuunis seenaan irraan odeeffanne ni hima. Seenaa madda isaanii bal'inaan Oromoota ibsan keessaa Oromoonni Ittuu fi Humbaan isaan tokkodha. Akka afoola maanguddoo Harargee Ittuu fi Hambaanitti maddi Oromoo jalqaba naannoo Mormor yookaan laga yeroo ammaa Abbaay jedhamee waamamu ta'uu isaa seenaan dhugaa Oromoof barreeffame ni ibsa. Mormor jechuunis Oromoof isa jalqaba kan turee fi jiddugalummaan Mormor bakka tumsa abbaa muudaa ta'uun akka tajaajilan afoolonni ni himu. Qubsummaa Oromootaa ilaalchisee yaanni biraa kan jiru Oromoonni yeroo dheeraaf kan ta'an biyya Ankoobar jedhamtudha. Ankoobarri kaanii gara Harargee fi adda addatti socho'an yaanni jedhus ni jira. Wanti Ankoobarri kaaniif biyya Ankoobarri gammoojjii waan taateef jedhama. Yaanni maddi Oromoo Ankoobar jedhu kun yaada maddi Oromoo Mormor jedhu wajjin waliin faalleessu. Sababbiin isaatillee akkuma kanaan dura biyya isaanii kan ganamaa dagatanii dhufanii isaan booda himataa turan ammallee bakka jalqaba irraa kaanii dhufan Mormoreen irraanfataa isa booda irratti kan qubatan yaadachaa waan danda'aniif Ankoobar himachuu danda'aniiti jiru. Akka afoola walitti qabametti yaanni biraa kan jiru ka'umsi Oromoo Suudaan keessa bakka magaalaa Danqal jedhamtu irraa akka ta'e kan himamus ni jira. Yaanni kun maddi dhaloota Oromoo karaa kaabarraa laga Abbaay gama dhufe yaada jedhuu fi gara biyya Misrii irraa dhufe yaada jedhuuf kan mirkaneessudha. Afoolli maanguddoo garii kan sirrii hin taane ammoo jalqabni ka'umsa Oromoo madda Olaabuu kan jedhudha. Maddi Olaabuu iddoo gadaan itti haaromfame malee iddoo jalqaba ka'umsa Oromoo akka hin taane ragaawwan kanneen olitti ibsaman irraa hubachuun ni danda'ama. Ka'umsa Oromootaa madda Olaabuu yaanni jedhu akka dura dubbatametti tasa bakka dur irraa kaan dagachuun bakka yeroo sana irra turan qofa yaadatanii maddi keenya Olaabuu jedhanii waan dubbataniif ta'u ni mala. Xumura irratti wanti jechuu dandeenyu maddi Oromoo bakka kana jechuuf qorannoon irra bal'aa gaggeessuun barbaachisaadha. Hagasitti garuu Oromoonni uummata Kuush Afrikaa keessatti kan argamu bara dheeraa irraa kaasee kaaba baha Afrikaa keessatti jiraatee hardhallee jiraataa jira. Yaada jedhu qabachuun barbaachisaadha.